Akkam jirtu maatiiwwan qubee Tiyobii har'a immoo walitti deebinee jirra. Qubee afaan Oromoo dubbisuu warri sagalee afaan Oromoo dubbisuu qubee isaan hafan irraa qabnee shaakallaa irra kaarraa jalqabnee shaakallaa isa kanas ni hojjedha. Isa kana yeroon fixe immoo haalatti walitti finne jechoota uumne dubbisatti jijjiiru waliin barannaa jechuudha. Kun qubeen kaadhaa qubee barannee dura barannee jirra. Kaafi A walitti yoo finne kaa ta'a. Kaafi E walitti finne kee ta'a. Kaafi I walitti yoo finne kii ta'a. Kaafi O walitti yoo finne koo ta'a. Kaafi U yoo walitti finne kuu ta'a jechuudha. Kunis kun immoo qubee gurguddaadhaani. Akkuma kanaan dura barannee akka yaadachiisatti qubeen A, E, I, O, Uuni qubee dubbachiistuu shananidha. Qubee A, qubee E, qubee I ishee tana ishee fuuldura jirtu, qubee O ishee fuuldura jirtu, qubee U ishee fuuldura jirtu. Kun qubee guddaa qubee dubbachiistuu afaan Oromooti. Qubeen shanan kuni sagalee dubbifama jechoota qubeewwan dubbifamaa irratti dabalamuudhaan sagalee uumanii jechuudha. Isaan kun baay'ee barbaachisoodha. Qubeen dubbachiistuu dubbifamaa isa kamiyyuu bira dhaqee sagalee isaa san qabachiisa. Akkuma uffata adii qalama keessa gaafa cuubnu uffanni suni uffatummaa isaa san qabatee qalama cuuphame san qabatee ba'a. Uffatummaan isaan jijjiiramu naxalaa yoo ta'e naxaluma ta'a. Carqii biraa yoo ta'e akkasuma jiinsis yoo ta'e uffatummaa isaa san osoo hin jijjiirin garuu qalama san fudhata. Kunis qubee kana kaan kun kaa'ummaa isaa hin jijjiirin qubee dubbachiistuu A gaafa fudhatu sagalee kaa jedhu uumaa. Qubee dubbachiistuu E gaafa fudhatu kaan ture sun kee ta'a. Kaan keessa jira eenis walitti makamee jira jechuudha. Kanaaf kee ta'a. Kaa irratti I gaafa finne kii ta'a. Kaa irratti O gaafa finne koo ta'a. Koo. Kaa irratti U gaafa finne immoo kuu ta'a jechuudha. Irras ni deebi'a. Kun xiqqaadha. Inni olaanu kun qubee xixiqqaadha. Kan jalaa immoo qubee gurguddaadha. Erga tokko akka baratamu waan hin barbaadeefi kaa, kee, kii, koo, kuu. Kaa, kee, kii, koo, kuu. Akkuma isa kaa irratti dubbanne qubeen kun laadha. Laa xiqqoodha. Laa xiqqoo barreeffamtee jirti. Ilaal bakka shanitti barreeffamee jira. Qubee dubbachiistuu shanan irratti sagalee waan uumuuf. Dura laa ture qubee dubbachiistuu laa gaafatti daballes sagaleen sun laa'uudhuma ta'a. Qubee dubbachiistuu E gaafatti daballu garuu sagaleen suni laa kan ture sun lee ta'a jechuudha. Lee. Qubee dubbachiistuu I gaafatti daballu laa kan ture sun lii ta'a. Qubee dubbachiistuu O gaafatti daballu laa kan ture sun loo ta'a. Loo. Qubee dubbachiistuu U gaafatti daballee laa kan ture sun luu ta'a jechuudha. Irras ni deebi'a. Laa xiqqaadha. Qubee dubbachiistuu xiqqaadha kunis. Xiqqaadha. Laa, lee, lii, loo, luu. Kun immoo gurguddaadha. Laa, lee, lii, loo, luu. Akkasuma gaafa maatti dhufnu kun qubee maa xiqqaadha. Qubee kunuunsu tokkuma. Qubee dubbachiistuu jijjiirame kanaaf shan ta'e maa ta'a. Maa ture durasi qubee dubbachiistuu gaafatti daballu maa ta'a. Inni kun maan of danda'eeti dubbisa keessatti hin baranna fuulduratti qubeen kun amma dubbisa keessatti gaafa waamamu qubee A of biraa dhabe ta'a. Garuu gaafa qubee dubbachiistuu A fudhate maa jenna. Gaafa qubee dubbachiistuu E fudhate mee. Qubee dubbachiistuu I fuulduratti gaafa barreessine mii. Qubee dubbachiistuu O fuulduratti gaafa barreessine moo. Muu gaafa U'tti finne maa, mee, mii, moo, muu ta'a jechuudha. Kun immoo qubee naadha. Naa xiqqoo, naa guddaa. Naa xiqqoo biratti qubee dubbachiistuu xiqqaa gaafa finne naa. E gaafa daballe nee. I gaafa daballe nii. O gaafa daballe noo. U gaafa daballe nuu ta'a jechuudha.
na gaafa qubee dubbachiistuu guddaas gaafatti daballe hin jijjiiramu. Qubee gurguddaadha. Naa ta'a, nee, nii, noo, nuu ta'a jechuudha. Irras deebi'ee al tokko kaa, kee, kii, koo, kuu gurguddaadhaan kaa, kee, kii, koo, kuu. Laa xiqqaa laa, lee, lii, loo, luu guddaadhaan laa, lee, lii, loo, luu. Xiqqaadhaan maa, mee, mii, moo, muu. Maa guddaadhaan maa, mee, mii, moo, muu. Naatti daballa naa, nee, nii, noo, nuu. Naa guddaa naa, nee, nii, noo, nuu. Warri karaa keessaa barachuu barbaadan immoo karaa keessaa hin barsiisna. Lakkoofsa teelegiraamii keenya kanaan dubbisuu dandeessu. Warri yookaan 941273771 yookaan immoo teelegiraamii irratti callisanii ida'uu 251 dura isinii barreessaa. Yoo barbaadan immoo ofii keessanii akkasitti seef gootanii karaa keessaan dubbistanii barachuu dandeessu. Horaa bulaa.